Okay, thank you very much. Minnesota sentiraw garta. Yeah, si beeka bakka jiraatu hundayyuu apartmentaati jiraatus nan beeka. Bakka beeku haadhuutiin jiraatu istaan faala gara. Maal lagoota? kabajamtootaaf jaalatamtoota YouTube chaanala Big Show gaa wantoota ajaa'ibaatu dhagahamaa jira. Wanti dhagahamaa jiru ijoolleen isii yookaan ilmaan isii maallaqa guddaa doolaaraa hanga doolaara 50,000 nu jalaa fuutee heerumte jechuudhaan kiisii itti banuun dhagahamee jira. Ijoollee sadii akka qabdu gaadhiin gadda isiinumti afaan isiitiin dubbattee jirti. Tokko umriin waggaa 18, tokko 19, tokko 25 jechuudha. Kan dubaraa 25 guddoodha, hin beekamti, miidiyaas ni fayyadamti. Isii kana osoo karaa Kanaadaa karaa Ameerikaa yookaan gara Minisootaa hin deemin dura biyya Keeniyaatti akka argatte namoonni hedduun ni dubbata. Biyya Keeniyaatti gaasiin ilmoo sadii horattee gara biyya Ameerikaa carraa UN'tiin deemte jechuudha. Akkasumatti gaa maqaa isiitis eenyummaa isiis ni beektan. Kan tibbana kana doolaara gannaxxee gurbaa dargaggeessa fuute jechuudha. Dargaggeessa fuute, dargaggeessi fuudhe osoo hin taane isiin dargaggeessa fuute. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya ijoolleen isii himannaa addaa itti banan. Himannaan isiitti baname kun hanga Kanaadaa yookaan Minisootaa akkasiin hin seenne akkasiin biyya Ameerikaatti hin deebine carraan isaa akka jedhame gara tokkoon maallaqa ijoolleen mindaa biyya Ameerikaatti mindaa waggaa tokkootu kennamaaf. Fakkeenyaaf mindaan waggaa tokkoo gizee kenname waan barumsaa, waan taaksii, waan beenzilaa, waan hunda cufa. Achuma keessaa immoo mindaan mootummaa jira jechuudha. Mindaan mootummaadhaa illee waan kaffalan qaban jechuudha taaksii. Sana waliin qabattee guurrattee isiin karaa Dirredawaa deemtee lafa mana bitattee Dirredawaatti galtee mucaa dargaggeessa kana fuute jechuudha. Ijoolleen isii hedduu takka akka rakkataa jiranii fi birriis jalaa fuutee baddee ijoolleen kun himannaa itti bananii hanga sadarkaa biyya keessatti illee qabsiisuurra gahuudhaaf qophii xumuranii jiran. As keessatti wanti isa ajaa'iba namatti ta'u gurbaan isii fuudhee paaspoortii Ameerikaa qabdi jechuudhaan yaadee xiinxalee fuudhe. Amma paaspoortiin Ameerikaa sun illee waan danda'amu natti fakkaatan jiru. Akka ijoolleen dubbataa jirtutti ijoolleen haati keenya marii keenyaan malee heerumtee qabeenya nuti waggaa meeqaa maqaa keenyaan mootummaa irraa UN irraa fudhataa turte walitti qabattee nu duubaan deemte nuti booddeen keenya akka taanu qabnu bakka itti kufnu qabnu jechuudhaan egaa gurbaa warra Wallaggaa kana sababa bifa biraankiitiin akka inni gaggaafatuu fi wantoota garaagaraa ragaa aayidiyoloojii teekinooloojiidhaan akka waraabamu godhanii mana murtii dhiyeessanii jiran egaa intalti carraan isiin biyya Ameerikaatti deebi'uu qabdu gubatee jira. Gurbaan sun paaspoortii Ameerikaatii jedhee jaallate hin fuudhamoo hin dhiisa wajjin jiraatamoo hin jiraatu. Carraan paaspoortii Ameerikaa argachuu akkuma argaa jirtan xiqqoodha. Yes, because that's right. You know, people can get married anytime. The age is number. No. Look, listen, Rosa, look. As soon as you change barawannan jedhe yoo sana kamida gubbaa. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan namoonni hedduun hubachuu qabu. Gurbaan kun dhugumaan intala kana jaallate moo birrii isiitiif jaallate? Birrii qofa osoo hin taane namoonni biyya keenyatti irra guddaa namoonni birrii qabu caalaayyuu fakkeenyaaf ijoolleen biyya Arabaa turte birrii guddaa qabdi. Hin jaallatan maaliif birriin ni dhumaa waan yaadaniif ittiin galan namoota gurguddaan fuudhan. Isa kana garuu wanti jarri barbaadan birrii caala maali? Paaspoortii biyya Ameerikaati. Paaspoortii biyya Ameerikaa argachuudha jedheeti intala kana fuudhe. Amma paaspoortiin biyya Ameerikaa inni argachuudhaaf isiinuu haala hamaa keessa jirti. Yoo birrii kana ijoollee deebiftee ijoollee wajjin riileeshnshiippii waliigaltee mallatteessitee itti fufte malee haala rakkoo keessa galaa jirti isiin ofiifuu. Gurbaan kun wajjiniin itti fufa. Fakkeenyaaf birrii ni qabdi. Birrii hanga doolaara hanga birrii Itoophiyaatti yoo isaabame hanga miliyoona 7-8 numa qabdi beektaa. Makiinaa takka illee ni qabdi, mana illee ni qabdi. Birrii kashii harkarraa wanni isiin qabdu hanga miliyoona 8 miliyoona 10ti. Akka jarri taa'aa jiran kanatti akka jarri itti qaamaa jiran kanatti birriin kun yoo xiqqaate waggaa takka jaran ga'u. Ammoo gurbaan kun jaalalli isaa hin zallaqa itti fufaa ittanii yaaddanii mee koomentii irra kaa'a. Ijoollee gurguddoo 3 qabdi. Tokko shaamara, 2 dhiira. Dhiirri kun gurbaa kana ofii butanii isiin akka jettetti biyya Ameerikaa yookaan wanni geessetan biyya Ameerikaa geessetan akka inni achitti baratu ijoollee kootii wajjin barachuus ni danda'a jettee dubbataa turte. Ijoolleen kun ofii qabanii fakkeenyaaf yoo faranjii ta'e faranjiin sanaxxalteerti waa hedduu beekti. Ijoolleen keenya Habashaan immoo guyyuma takkatti ol kaati. Gurbaan intala kana meenni isaa kan fuudhamuu qabdu silaa intala haatii silaa kabajumaan taa'uu qabdi ture. Amma as keessatti gurbaan si dhiisee intalatti hin gorin jechee jedhetan yaada waan ta'eef isiin illee walirraa hinaafuu waan maluuf rakkoo keessa gala. Amma as keessatti wanni nuti dhaabnuuf Roosaadha yoo jiraate gurbaa biyya Itoophiyaatti qabeenya waan qabutti jaarsi hinan jaalatu jaarsi maaliif akkisaa namoonni hin jenne maali akkisan. You know what I mean? Okay. Gaafiin kun dhiirota umriin isaanii waggaa 25 hanga 19 jiranii fi
Warroonni umuriin keessan 19 hanga 25 jirtan mee carraa kana yoo agartan of dabarsitu hangama gootiin hin dabarsu. Yoo dullattii ulee qabattee ol kaatu taate hin dhiisu ittiin cabsa. Waqqasaman billaa ittiin cabsa. Maaliif yoo jette tokkoffaa irratti sin jaalladha jennaan birrii qabaattee dhiiftee rakkoo takka ittiin qabu. Jaalalli hin daangeffamu. Umuriin isii hanga fedhe yoo ta'e maafii mushkilaa. Wal fuuchuun danda'ama wajjin hin jiraatamu ni danda'ama.